Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Istuudant egaa arraas irra deebi'uudhaan barnoota keenya hiistiree kutaa 11ffaa yuunitii 4ffaa paartii 8ffaa qabannee dhufnee jirra hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan afeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jaa jechuudha warreen maatii chaayinaalii Oro Istuudantiif haaree taatanis chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaatti asirraa argachuu dandeessanii yaada keessanis koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jechaa hamma dandeettii xiyyaatti isin biraan jira. Kanaaf viidiyoo laayik gochuun jalqaba akkuma gaa partii lammaffaa keessatti wantoota gartee main features of the midval parade kan jiru waliin ilaallee dabarree paartii lammaffaa gaa rakkoo teknikaa nu mudateerraa asitti kan waliin dhaabne yoo ta'u asumarraa itti fufuudhaan paartii sadaffaa keenya itti qaxxallaa jechuudha. Kanaaf asii olitti akkuma ilaallee dabarsinetti gartee main featureoota amaloota as keessatti jiran lafootaa fi akkaataa gartee qotee bultootaa fi parmishinii yookaan gartee rileeshinshippii gartee qotee bulaa fi loordii jidduu jiru feudal systemii keessatti akkamitti qotee bulaan lafarra deemu lafa qotuu danda'a lafa sanirraa hoo oomisha akkamitti galcha gartee kaayindiidhaan yookaan wantoota akkam gibira akkam kafala yookaan privileges fi unprivileged sadarkaa olaanaarra warreen jiran akkasumas sadarkaa gadaanaarra warreen jiran kan jedhuu fi gartee gumaacha yookaan dubartoonni qaburratti dhufuudhaan hanga asitti waliin ilaallee jirra warreen paartii lammaffaa hin harkatin paartii lammaffaa irraa wantoota amma asii olii kana argachuu dandeessuun isin jechuudha. Kanaaf gartee the peasants or service who were the large yookaan gartee the largest group of the people were at the bottom of the social class gartee sadarkaa gadaanaa yookaan gartee privilege yookaan unprivileged kan jennee kana sadarkaan gadaanaan qotee bulaa fi sarfi qotee bulaa warreen jennuun kana qotee bulaa jechuun hin dandeenye yookaan sarfi jechuun hin dandeenye isaan kun large gruppii guddaa yookaan uummata baay'ee fi at the bottom of the pyramid jalatti yookaan gartee jalqaba dhuma gama gadii pyramid kana jalatti warreen jiran qotee bultoota sarfidamis and the corvée yookaan kan jennuun laborers were the imposed on them after the fulfilling his obligations his serf had little left or his own family ja kana jechuun sarfidamin yookaan or and the corveen sarfidamii fi yookaan corveen laborers were imposed mal imposed taanii jiran isaan gartee dhiibbaatu irra geggeeffame after fulfilling eega guutummaan guututti obligation yookaan dirqama isaan irra jiru laawwatan the service serving had little left waan harka isaatti hafee gartee oomisharraa waan harka isaatti hafee gartee guutummaan guututti eega gaddee dabarsee kannee fi abbaa lafaatiif jechuudha inni ammoo gartee waan harka isaatti hafee faamilii isaatiin maatii isaatiin deeggaraa jechuudha he lived a hard tedious life jireenya ulfaataa kan jiraatuuf and a little opportunity for reactions and the educations carraa barnootaatii fi carraa gartee wantoota carraa tokkollee akka hin qabne beeknaa jechuudha qotee bultoonni vaazaale jiroose hereditary during the medieval ages hereditary da kan okan akkaataa dhaaltummaatiin service where the deprived and the social mobility the peasants or service depend on the land protections and the enemies for justice and for what is little government there was kana jechuun bar abbummaan lafaatu yookaan gartee maal taa'ee jechuudha irkata eenyurratti hirkata peezantiin jechuudha or sarfiin jechuudha dippeendita hirkataadha indipendentii miti on lord abbaa lafaa sanirratti hirkata protection hayyama wanta eegumsa harkachuudhaaf from enemies diina isaarraa yookaan gartee eegumsa kan godhuuf waraana isaatiin abbaan lafaa gartee qotee bultoota lafa isaarra hojjetaniif eegumsa governed godha jechuudha justice isaanii haqummaa haqa isaanii for what little government their ways kana kan eegu eenyu jechuudha abbaa lafaatii jechuudha kanaaf isaan numa hojjechuudha jechuudha kanaaf during the medieval ages influence of the church was strongly most of the party of the Europe is where they referred to the Christendom jannaan kana irraanfachuun qabdan kanaaf Christendom jechuun the influence of the Catholic Church or the influence of the Christian Church that is gartee over different types of the economic and the social gartee educations waan feeter dhiibbaan charchiin godhu medieval period keessatti economy irratti diinagdee irratti barnoota irratti religious irratti hawaasummaa irratti wanni inni qabu hundi maal jennaani Christendom
jennaan jechuudha. The church is provided the government survives. Churchiin tajaajila hooggansaatiin ni godha. During the 11th century jaarraa kudha takkaffaa keessatti itti beezgam strongly gara cimaa dhufe more independent if than that and the full interest gartee interestii guddaa qaba interested fedhii guddaa qaba. State affairs dhimma mootummaa keessatti gahee hojii mootummaa keessatti churchiin gumaacha guddaa qaba. For instance 1959tti the college of the cardinal was created. College cardinal jedhamu kanaas uumame. It is a job he was elected successions to the Pope who would be the choice of the church, not of the kind of the mob. Kana jechuun maal jenna, it is the job he was elected successions to the Pope who would be choose kan gartee hojii charchii san gaggeessu filannoodhaani gaggeeffama jechuudha charchichi jechuudha charchiin jechuudha. Gartee not of kingidhaan miti yookaan or moobiidhaan gaggeeffamu jechuudha. Kanaaf Pooppiin Innocent the second namnichi jennuun kun bara 1998 hanga 1226 kan bulche kun claimed that the authority was above any other ruled and that is the word of the church was finally jedhu dubbata. Kana kan Martin Luther Reformation keessatti morman jechuudha restrict godhan jechuudha. This in kan jechuudha authority of the church is the final authority isaan church dha jedhan. Bakka waan churchiin jee oli wannummaan takkal hin jirtu mootiinis waan inni fedhe bakka amantii wanni fedhe waan abbaan charchichi pooppiin yookaan hoogganaan charchiidhaa jee sun hojii gartee murtee irraa dhumaate jechuudha. Wanni jee numa taate jechuudha. Kanaaf Martin Luther faan gartee the authority of the church yookaan John Calvin faan jechuudha ni ilaalla fuulduratti gartee reformation keessatti this is the authority of maal jaa jechuudha. Oli hundaa olitti maaltu jiraachuu qaba jaa jechuudha. Authority kan qabu eenyudha jechuudha. Baayibili jaaniiti isaan lafa kaan baayibili malee charchiin maal murteessa charchiin baayibili jala deemuu qaba kan jaan sun kanaa jechuudha. Claimed angooti yaa wal takka leen jirtu jedhu but this Roman Christians later the Catholic Church was also the largest land holders in Western Europe during the Middle Ages. Lafa guddoodha qaba akkasumatti Middle Age keessa lafa guddoodha qaba Catholic Churchiin akkasumatti rules and the many lords and gave to fifth lafa kannaaf jechuudha to the churches in return to survive to performed by the clergy. Abbootiin lafaa gartee warreen charchiidhaaf tajaajila godhan warreen gartee abbaan amantaa kan barsiisummaa yookaan hooggansa charchii keessatti qabu sun maal qaba jechuudha lafa qaba akka waraanni gartee fiifii qabu ittiin inni fiifii qaba jechuudha. Kanaaf most of bishops and other higher ranking clergy mans were nobles who devoted their lives and the churches. Gartee most of the bishopin abbootiin amantaa and the other higher ranking clergyman namoonni sadarkaa olaanaa qaban were nobleman namoota gartee sadarkaa olaanaa qaban warra shanyii olaanaa qaban irraa who devoted to the live in church warreen charchiidha keessatti jiraatan san jechuudha. Isaanuu they ruled large fief lafa bal'aadhaa fi akkasumatti and lived much of like other mobiliidha wajjin jiraatanii jechuudha. Kanaaf the monorealism system is began declines when the trade in the towns is revived. Gartee gara sirni monorealism ida yookaan sirni feudala kun yeroonii fi inni kufuu eegale jechuudha. When the revivals of trades in the town is began gartee yeroonii fi daldalaa fi sochiin daldalaatii fi sochiin magaalotaa gurguddachuu eegalanitti sirni abbaa lafaa baadiyyaa keessaa qotee bulaa fi cirra deemu kun kufaa dhufuu eegale jechuudha. Trades and urban business broke brought back into the economic system deebi'anii dhufan brought back hogguu jawla brought back deebi'ee dhufe malee startii miti wanni kun maaliif jalqabaahu civilizationii duraanii keessatti wanti hundi ni jira. Kufansi gartee barbaariyaanonni gartee western civilization kuffisaniini kufee miti kanaafu brought back deebi'ee dhufe jechuudha. Economic system based on money maallaqa irratti hundaa'uudhaan monorealism garuu immoo first in kufuu eegale western Europe keessatti jalqabani kufe achumatti eegale jalqaba achumatti eegale dhumarrattis achumatti jalqabaas achumatti dhumate but is continued garuu itti fufe hanga jaarraa 19ffaa keessatti Raashiyaa fa'aadha warreen boodirraa fe jechuudha. Party of the central and the Europe eastern Europe warreen jennuun kun jechuudha itti fufe jechuudha. Kana jechuudha amalli gartee main features of the medieval gartee ages kan jiru kana keessa maaliin baradhe waan jiru guutummaan guututti deebte understand gootee tokko tokkoon qabachuu qabdanii jechuudha. Kanatti aansee revivals of trades and the town dorgommii yookaan gartee kaka'umsa magaalaa fi daldalaa kan jiru jechuudha. Kanaaf
as the end of for goods increased trade began to revive during 11th century garte as the demand of the good increased jechuudha. The result of the starting or the factor that is encouraged of the revivals on the trade is this is the increasement of the demand of goods jechuun ni dandeenya jechuudha. Sababa gartee fedhiin guudiin dabaluudha increase ta'uudhaatiin irraahi daldalli kun eegale jechuudha. To a period to along main trade route irratti kan inni kunuu jalqabe main trade route yookaan karaawwan daldalaa gurguddoo irratti. Most of early town developed near to a fortified castles, church, monasteries where merchants could stop for protection. Irra caalaa magaalaa kun bikki inni itti dhaabbate bikka charchiiti. Charchiin maali? Bikka namni karaa deemu bulu hin jenne, bikka akkasitti protectioniif eegumsaa fi aangoo mootummaa qabdu hin jenne, bikka sanitti namni bula. Kanaafuu bikka sanitti itti gurguratan. Bikka sanitti hogguuniif namni bikka baay'een jirutti meeshaa itti gurgurachuun magaalaan tanaafuu bikkuma charchiin jiru dhaabbattee jechuudha. Most of early town developed on fair castle mana mootiitii fi akkasumatti charchiiwwan biratti guddattee jechuudha. Kanaafuu charchiin protectionii godha waan ta'eef jechuudha. The locations of the natural resource was another factor for the growth of towns. Gartee locationii yookaan gartee natural systemiidha, natural resourceidha bikka qabeenyi uumamaa badhaadhaan jirus bikka magaalaan itti dhaabbatte keessa magaalaan itti guddatte keessa tokko jechuudha qabeenya uumamaa san fayyadamuuf. Many people moved to towns in search of the job. Namoonni irra caalaan kan duraan gartee baadiyyatti qotee uummanni magaalaadhaa become peasant hin jenne achi gaditti isaannan sun hundinuu karaa magaalaatti hojii barbaaduudhaaf dhufan jechuudha. Peasants left to the manors to seek and a new life. Peasantiin gartee left ni hafe the manor wajjin to seek new life jireenya haarii eegale. As citizens grow in size, so did the varieties of occupations carried out of the inhabitants akkasumatti guddachaa dhufe. Akkuma gartee sadarkaan gartee hawaasummaa gartee saayiziin isaanii guddachaa laayifiin jireenya isaanii jijjiiramaa dhufeen new classicaliin uumamaa dhufe. Duraan gartee aan privilege jennee bikka lamaan san bichatti warreen sadarkaa olaanaa qabu jennee kanaafuu namoonni harkaan waa hojjetu dhufnaan sadarkaan hawaasni itti qoqqoodamu hedduutu dhufe jechuudha. Kanaafuu weavers warreen harkaan wadadoo dhufe. Shoemakers warreen kophee tolchuu dhufe. Baankeroota dhufe. Akkasuma bucheroota dhufe. Carpenteroota dhufe. Traileroota dhufe. And other crafteroota dhufe. Akkasumatti flocked to the trading dhufe. Fishing dhufe. Woolid taa'uunii dhufe jechuudha. Wantoonni kun hundinuu namoota gartee hojii namoonni hojjetanii jechuudha. Isaanan kun hundinuu karaa gartee new classicaliin uumamaa dhufte jechuudha. The crafts warreen harkaan waa tolchu jechuudha. Tumtuun produced goods for merchants gartee meeshaawwan daldaltootaaf ni tolchan. Sell to the towns and the peoples gartee uummata magaalaatti gurguratanii jechuudha. Some peasants farmed to the land gartee lafa tokko lafa wajjin hafe qotee bulaan hangi tokko outside the towns and the supplied the towns and the peoples useful. Qotee bulaan tokko ammoo lafa hojiitti hafuudhaan lafarratti hafuudhaan oomisha gaggeessuudhaan uummata magaalaatiif foodii dhiyeessa yookaan nyaata dhiyeessa jechuudha. Kanaaf medieval towns which is arose mainly because of the growing of trades encouraging craftsmanship and trading activity daaje. Medieval town yookaan magaalota bara jiddu galeessa Awurooppaa keessatti arose mainly because of the growth of trading ni jira. Encouraging craftsman gartee namoota harkaan waa tolchuu bocuu beekan jajjabeessuun and trading activities ni jira jechuudha. Magaalota kana keessatti akka gaariitti bara kuma takka irratti merchants trading daldaltootaa fi akkasumatti gartee warri artistoonni akkasumatti formeetu a new classicaliin uumame called of middle class kan jennuun middle class in duraan hin jiru. Upper class warra sadarkaa olaanaatiif warra sadarkaa gadaanaa aan privilege and privilege jira jechuudha. Kanaaf ranking between the nobles and the peasant. Kanaafuu eessa jidduutti jechuudha. Qotee bulaadhaa fi peasantii noobelii jidduutti jechuudha. Kanaaf in the medieval towns magaalonni bara jiddu galeessaa and the citiin magaalonni yookaan guuld systemii jira period gartee sirna daldalaan waliin wanta waldaan ijaaramanii waliin hojjechuu jechuudha. Merchant guild daldaltoonni gartee waldaan ijaaraman associated for the gartee artisanti and merchantidha. Period tafarasti kan jalqaba argamanii jechuudha. Time artisans and resented to powerful merchants and organized their own crafts guild
hojii isaanii tammataa mataa isaanii irratti daldalaan walitti ijaaramne. Each gold daldalli kunuu represented kan bakka bu'u work in own and occupations hojii isaanii irratti workis hojjechuudhaaf in one occupations hojii tokko such as weavers and bankers or goldsmiths gartee hojii guruppii ta'e tokko irratti waliin hojjechuudhaaf kan kaa'amudha jechuudha. Kanaaf jechuudha in some towns there were fighting between the crafts gold and the wealthy or merchant kan guulit kana jechuun some town tokko keessatti there the fights wal dhabdeen jira between the craft goods warreen gartee harkaan waa kalaquu fi wealthy merchant goolii jidduutti gartee warreen daldaltoota guruppiin ijaaraman jidduutti guides made rules to protections their economics and interest and the quality of their goods and regulate working and hours and the set springs wanni gartee inni kun gartee guruppiin ijaaramuun yookaan waldaan ijaaramuun tun uumamteef rules to the protections eegumsa godhuudhaaf the economic interest yookaan fedhii isaan diina daldalaaf qaban economiidhaaf qaban and the quality akkasumatti qulqullina hojii isaaniitiif qaban their goods hojii meeshaa isaaniitiif regulate working yeroo hojii murteessuudha haarii yeroo hojiidhaa eeganii gartee hojjechuudha and the set price gatii itti waa gurguran murteeffachuudha women's engaged daldalaan gartee jajjabeessanii jiran in the crafts and trade daldalaa fi harkaan waa bobbachuu keessatti might so inherit the workshipping of their husband or fathers in if he died kanaafuu gartee yeroonii fi isaan bikka bu'an yeroonii fi gartee daldala san keessatti abbaan isaaniitiif yookaan abbaan mana isaanii yeroonii fi du'eetti bikka isaa bu'uu danda'an. They dominated some trades and even had their own good gartee irra caalaan gartee they dominate godhe jira. Haalli daldala waliin gartee gurmaa'anii waldaan ijaaraman kun tireedotaa fi gartee akkasumatti hojiiwwan daldala kan biroo gartee baay'ee isaa irratti hedduutu argamaa jechuudha. For instance, price fars keessatti women's far out to name buried and the mean of the profitably skill and the walls of God. Fakkeenyaaf faaris keessatti yogguuniif ilaallee dubartoonni hojiiwwan gartee daldalaan guruppiidhaan waldaa waliin ijaaramanii hojjetan kana keessatti iskiilii gahaa guddaa qabaachuudhaan fi profitabili yookaan baay'ee gartee bu'a qabeessa ta'uudhaan bu'aa guddaa argamsiisanii hojjetanii jiranii jechuudha. Aga gartee revivals and the trades and the towns is the result of the one of the cause of the declines of the maali jenne feudal systemii akka taate eegalaallee booda sababaan gartee daldalli eegaluun gartee sababaa kufaatii gartee feudalizimiitiif sirna maanuraatiif gumaacha guddaa akka qabu eegalaallee medieval culture aadaan bara jiddu galeessaa aartiin bara jiddu galeessaa architecturein bara jiddu galeessaa educationin bara jiddu galeessaa maal dhiibbaa maal fidanii akkasumatti gartee bara jiddu galeessaa keessatti waan akkam fafa kakaasanii akkasuma bara jiddu galeessaa keessatti eessatti ofaa waa kakaasanii jennee barumsa akkamtu faatu jira kaalcharii akkam faatu jira aartii akkamtu jira architecturii akkamtu jira jennee ilaallaa jechuudha. Towns lives encourage great and interest and art and learning magaalaan beekumsaaf fedhii guddaadha qabdi maaliif aartiidhaa fi barumsaaf jechuudha. The gathering and togethering large numbers of the people walitti qabuun gartee lakkoofsa baay'ee uummataa gartee gaazar godhuun walitti qabamuun namni baay'ee magaalatti jechuudha. This increase ni dabala tireediidhaa fi travels warreen gartee daldaluu fi warreen deemu jechuudha. And the freedom illeen akkasumas dabalate and the security illeen eegumsi illeen offered by citizens lammiidhaaf. And the towns encouraged art magaalaan aartiidhaa fi learning beekumsa baay'ee jajjabeessiti jechuudha. The town's most important achievement of the period is where the building of the cathedrals and the growth of the university. The town's magaalaan most of the important achievement gumaacha guddaadha qabdi maalirratti of the periods yeroo where the building ijaaruu irratti kaateederaala adda addaa manawwan charchii jechuudha. Mana gartee amantaadha ijaaruudhaa fi akkasumatti the growth of university dhaaf baay'ee guddina universitiitiif murteessituudha. Kanaaf until the hanga jaarraa 12ffaatti most of the cathedral manni charchiiwwan baay'een isaanii erected in western Europe keessatti followed the church of the architecture styles called Romanesque jaamee ni waamama. This church styles was the first applied kan ba'e Romans into the early Christian church dha jechuudha. Kana jechuun kanaaf gartee medieval age keessatti architecturein gumaachi inni qabu fakkeenya kristaan gartee
style isaa was first applied kan ta'e jalqaba Rome's keessatti in the early churches gartee churchii keessatti Roman school cathedral kan jennu ni jira and has massive wall dallaa baay'ee kan qabu baay'ee wantoota ol dhaabbatan strong column cimaa kan qabu utubaa cimaa jechuudha and rounded arch gartee maal xiyyisaa kan gartee akka geengootti round ta'e kun asirratti ni mul'ata isa kana baana jechuudha kanaaf round kan ta'e later ammoo boodarra style architecture of the cold Gothic kan jennu jechuudha Gothic kan jennuun developed ni guddate. Inni kunis in the new styles architecture had high towers qaba. High tower qaba. Akkasumatti in the wall qaba. Gartee point arch qaba. Xiyyaa gartee akkatti point qabu tuqaa qabu kan qaba. Kun round qaba. Kun ammoo kan gartee leaning arch qaba. Called flying and both races kan jennuun qaba jechuudha. Kanaaf gumaachi as keessatti qabdu kana laaluu qabdaa jechuudha gonaaf laaluu qabdaa jechuudha kanaaf as keessatti immoo artist ilaalla artists of many kinds of applied wantoonni hedduun artiidhaan argamanitti wani the skilling to the cathedrals namoonni hedduun gartee artii irratti gumaacha qaban irratti baanii jiran cathedraala kana irratti hawaa tolchu beekan namu waan beekuun itti dhaqa jechuudha bakka achitti kanaaf export and wood workers carve panels on the altars and pave gartee warreen mukarraa wata tolchuu beekanis kursiiwwan ajaa'ibaa teessoo ajaa'ibaa kan mukarraa tolchu wood workersni carved and the panelii chitti tolchanii jiran sculptureonni kat godhan stone state gartee warra dhagaa adda kat godhuudhaan dhagaa status of the saints and the Mary kaasan achirratti gartee saint in the Marys and the shields and outs of the stone delves and the rogons and the called gargoyles waan jennuun wantoota stone divili shayxaanota fa'a dorgis and the gargoolii kan jennuun wanta bifa shayxaanaa fakkiiwwan adda addaa saintii achirratti kakaasan waan gartee maartiyeerisii waan jennuun achirratti kakaasanii turanii jechuudha warreen sculptureonni dhakaarraa jechuudha craftsman who worked kan hojjetan it is stained glass created glass kanuman real beauty kan fakkaatu most of the cathedral irra caalaan gartee mana amantaa kana that stand dhaabbatee jira to these days are 5 yookaan waggaa 500 or more years old isaa oliif jechuudha kanaaf the Christian churches played on important barbaachisaadha part in shaping the medieval period keessatti jechuudha Europe formal educations gartee the Christian church is played important qaba part in the shaping of the medieval period keessatti jechuudha formal education barnootaaf hogguuniif ilaalle ammatun barnoota it is also mostly controlled by the religious authority dha ka'uu qabaatellee aangoo amantaa cimaa yoo qabaatellee in those monasteries and the cathedrals schools monasteroonni fi cathedraalonni study students study wantoota adda addaa barattoonni achi keessatti ni baratan kanneen akkam faada baratan muuziqaa ni baratan theology ni baratan akkaataa barnoota amantaadha Latin official languages of the western church ta'uudhaan afaan laatiin illee ni baratan they were also the taught ni dubbatan subject similarly to those of the taught of the ancient Greek warreen gaafa ancient Greek barataa turan san hunda ni baratan collections known as the seven liberal arts kan jennuun san jechuudha consisting several liberal arts kan jennuun afaan maal jechuudha grammar ni baratan afaan gartee rhetoric kan jennuun ni baratan logic ni baratan akkasumatti arithmetic ni baratan geometry ni baratan astronomy ni baratan akkasumatti harmonics waan jennuun illee ni baratanii kanaaf medieval period keessatti barumsinis bikka guddaa qaba artiin bikka guddaa qabdi sculpturing bikka guddaa qabdi paintingin bikka guddaa qabdi jechuudha most of the languages except Greek waan hin ta'in and the most of the languages adapted the Latin alphabet illee fudhatanii jiran afaan Greek waan hin ta'in afaan Slav jechuudha the language that is spoken spoken by all of the many states of the Balkan
kan gartee isteetii Baalkaan biyyoota Baalkaan baay'ee keessatti kan dubbatamu afaan Islaavotaati jechuudha. Laatiin continued itti fufuudhaan to be the language of the family, the language of the many parts of the Europe. Afaan Laatiin kun afaan baay'ee biyyoota Awurooppaa keessatti dubbataman keessaa tokko ta'e. Modern of language likes afaan Itaaliidha, afaan Ispeenishiidha, afaan Portugaaliidha, afaan Faransaayidha, afaan Roomaaniyaadha. Developed from Laatiin irraa guddatan isaan kun hundinuu maal jechuudha. Kanaaf Latin is alphabetis. Latin continued to be the languages of many parts of the Europe keessatti afaan gartee itti fufee guddateedha jechuudha. Kanaafu afaanonni biyyoota wanta Baalkaan kun hundinuu afaan Latin irraa guddatan. Many words of Latin jechi afaan Latin irra caalaansaa origins or isarraa dhufee originisa or also found in English keessatti argamaa jechuudha. Kanaaf afaan English ammoo afaan Latin sanuu afaan English irraa argame jechuudha. The first modern universities developed university jalqabaa kan guddatte Europe keessatti bara 1900tti. European universities were the first developed most not as the institution dhaabbata miti. Institution guuniif jennu ijaaramtee hin jirtu buildingiidhaan hin jirtu jechuudha. University akkuma jenna malee barumsuma kennuudhaan jenna malee akka ammaa kana gibbiin akkatti ijaaramtee university miti with the collections of buildingiidhaan miti. Instead because saniitiin maali began to the collections of the scholars organized into the corporations of the guild or the association. Maaliif barsiisonni gartee warreen barsiisan waldaan ijaaramanii shaneedhaan gartee maarree jaanii akkatti hin jiru. Ijaaramsa jechuudha bakka takkaffaan. Takka shanee, takka maarree, jaanii, takka tarbe. Waan akkasitti jedhamu ijaaramuu jechuudha. Walitti ijaaramanii bulchuun yookaan barsiisuun jechuudha. Sorry. Barsiisuun isaanii sun university jennaan jechuudha. Within the certain privilege and the responsibility kan eegan. This university is Farisfat University ni jirti jechuudha beekamtuun. Which is becomes the largest, most of the famous of university Europe keessaa jaarraa 18ffaa keessatti Faris tanaa jechuudha. Served as the models for the majority of the northern European university taatee tajaajilaa turte. Medieval universities used to Latin as a teaching of the language. Afaan Latin ni barsiisan. Most of the university irra caalaa university marbara jiddu galeessaa Awurooppaadha. In northern Europe is developed from the teaching northern Europe teaching to barsiisudha. Gold at the cathedral school. The teachers gold is charged fee to train to studies and to guarantee to degree illee akka isaan barsiisanii degree illee barattootaaf kennan beekamaadha jechuudha. Kanatti aansee ammoo kan jiru eega kana laallee booda aartii arkitekcharii siidaa fi wantoota gartee gumaacha gartee qaban midvaal pireedii keessatti haalawwan isaanitti kakaasaa turan eega laallee booda the Crusades kan jennu jira. The military expedition that is in 11th and the 12th century keessatti kan eegale jechuudha. Between the Christian states and the Muslim state is to the preserve and the Byzantine Empire to the control of over Arabs and they recaptured the Holy Treaty yookaan gartee Holy Land yookaan oortee Yerusaalem yookaan gartee biyya arraan tana Yerusaalem Israa'el bikka jennuun tanatti lafti argamtu lafti Yesus Kristos dhalate lafa qulqullutti ijaanii tayyaadan san irratti wal dhabdee ummata kiristaanaatii fi ummata muslimaa baay'ee isaanii as keessatti ilaalla. Kanaaf nafaana bu'aachuu. Kanaaf the Crusades were the successive expedition. Successive expeditions organized by the Christians of Western Europe to recapture Palestine, the Holy Land. Waraana gaggeeffamee expeditionii successively organized ijaaramuudhaan jechuudha warra westerniitiin jechuudha kiristaanota Europeadha especially the western report to recapture irra deebi'anii qabachuudhaaf Holy Land gartee preserve fudhachuudhaaf jechuudha harka Arabootaati harka Tarkiiti jechuudha. The Holy Land was most important to Christian because lafa baay'ee barbaachistuu taate maaliif lafti tun kiristaana biratti baay'ee barbaachistuudha. Jerusalem Christian lived Jesus Christos lived ichitti jiraate waan ta'eef during the 11th century jaarraa 11ffaa keessatti Saljuk Turkish from the Central Asia irraa dhufuudhaan invaded lafa tana ni weerare. The Near East and the conquered Asia Minors and now Turkish kan jennuun kun jechuudha. Saljuk Turkish kun achirraa dhufuudhaan weerare Central Asia irraa Asia invaded the Near East and conquered ni weerare Asia Minor and now Turkey kan jennuun tun Palestines and Syria's kana hunda weerana warra Turkiitis. The Turkish crush ni cabsite the Byzantine army jechuudha. At the battle of the Mazankiir irratti warri Turkii kun Byzantine Empire cabsan. Kanaaf
Asian minors in bara kudhan torbatamii takkatti jiru. The Turkish had become the Muslim. Ummanni Turkii ammata Islaamaati. But ta'ullee unlike of Muslims Arab akka Musliimoota Arabaati miti. They made it is a difficulty for the Christian privilege to reach to the Holy Land. Akka gartee kiristaanonni privilege hajjii achitti hin geggeessine Yerusaalem akka dhaqanii hin gartee haranga galtee achitti akka isaan imalan gooneef laalaniif akka ziyaaraan gooneef isaan retreat godhan yookaan restrict yookaan ni dhoorkan jechuudha. Kanaaf therefore in the 1095 the Byzantine Empire Alexis the First is arrogantly asked Pope of the Urba the Second for the Christian king knights to help him fighting the Muslim Turkey kananarraa kootu lolee ije gaafate jechuudha. Bara 1995tti bulchaan gartee Byzantine Empire Eastern Roman Empire kan bulchu Alexis the First namni jannuun gartee aski yookaan Pope Roomaatti gartee ergaa erguudhaan warra muslimaa kootaati lafa Hoolilaandii tana akka irraa kaafnu nu gargaara jeen. Kanaaf the Pope is agreed ni galan waliif the councils of the maal jennuutti Clermont bika jennuun bara council yookaan waliigaltee treaty tanarratti 1995tti waliigalan. He gave ni kanneefi and three sermons and arguing to European Christians to stop fighting among themselves and the recaptured Holy Land from the Muslim. Matamaltatan, ma wallola oltan, maalumu walal. It is not fighting within each other. Walibutani walillolinati. Deemati maal wallola oltan. Kristaanonni Awurooppaadhaa kun baay'een isaanii gaarrinfatanii wal eegan. Wal tahaati, wajjiyyaati. Kristaana gartee Muslima gartee lafa Hoolilaandii irraa kaasaa jeetiiti Popicha je. He promised the Crusades to both spiritually and material renowned for their needed. Wantoota achi arga promised in the Crusades achirraa both spiritually barbaadan and the material renowned materialota achirraa argachuudhaaf jechuudha. And the bara 1996tti thousands waraanni kumni takka guutuun ni yaa'e jechuudha. And the kumootamaan jechuudha. They were away to the Holy Land jechuudha. As the Crusades spirit gartee cross to Western Europe agaxaamuruudhaan armies to ordinary men, women and children also left to for the Holy Land. Gartee waraanni kun Crusades dubartoota illee jabalatee daa'imman illeen hanga gartee lola kanarratti hirmaatanitti kan deemedha. The term of the Crusades comes from the Latin irraa dhufe word jechi sunis cross kan jedhu meaning isa cross jechuudha qaxxaamuruu jechuudha jechuudha. Members of the expeditions is sweet the symbols of the cross of the Christians and the closing gartee huccuu masqala qabdu gartee mallattoo diimaa qabdu tan ifirratti kaayyatanii deemanidha jechuudha Kiristoodonni. Kanaaf the Crusaders who come from the Western Europe and were assisted by those Byzantine Empire organized 8 major expeditions on and off between this and this jechuudha. Bara 1796 hanga 1270tti kan gaggeeffamedha. Waraanni kun walumaa galatti 8 jechuudha. Waraana 8 marsaa 8 takka ni lolan ni deebi'an yoggaa 8 gaggeeffame jechuudha. They were fighting in year barri jalqabaa 1996 hanga 1999 1147 hanga 1149 1189 hanga 1192 12 duwwaa 2 hanga 12 duwwaa 4 12 17 hanga 12 28 hanga 12 1248 hanga 12 54 hanga gartee 1270 macarrashaa gaggeeffame jechuudha. Waraana 8 gaggeeffame jechuudha. Kanaaf respectively knights of France and Germans, England, nobles and those thousands of knights and the peasants and the town peoples took part of the crusade. Kana keessatti namni hirmaatan jiru. La king of the France, king of Germany, king of England, noble akkasumatti thousand kumaataman waraanonni kumaataman peasanttiin kumaataman warri magaalaadhaa kumaataman waraana kanarratti hirmaatanii jiran. Kanaaf waraana kanarratti hirmaatan. The Crusades had two stated goals. There are two objectives of or aims of the Crusades. Gurguddoon gochi inni Crusadiin kun gaggeeffameef waalam. To preserve the Byzantine empires
to maalirraa dhorkuudhaaf jechuudha. It is waan gartee tarkirraa dhorkuudhaaf jechuudha. Inni maali kan lammaffaadhaa wanni inni gaggeeffameef qarooma warra Roomaa eeguudhaaf jennee qarooma warra Baazantaanii eeguudhaaf jennee tokkoffaan lammaffaan ammoo Hoolilaandii qabachuudhaaf. Kanaaf wanni inni gaggeeffameef waa'uma lama. Takkaffaan gain to the promote the control of Hoolilaandii deebisanii qabachuudha harka Arabaatii fudhatanii. Protectionii Bazantaan Empire godhuudhaaf Bazantaan Empire tana warra Tarkii irraa dhorkuudhaaf. Religious zealidhaa miti jechuudha wanti kun. It is not religious zeal. Amantii qofaaf hin lollee bara. Not only the factor that is motivated the crusade irra wanni hirmaachise. Amantii bichaaf sarri jarri silaa lolee hojjaa. Amantii bichaaf hin lolle. This French knights went to warri Faranchi maal barbaadan? Where the wealthy barbaadan in the land. Lafa tujjaa barbaadan. Italian ammoo maarchaantiin daldaltuudha barbaadi. Italian tuna gucufa. It is intended to involve daldala keessatti hirmaachuu barbaadan. If possible is controlling the trade of the Middle East and the port. Kanaaf East port yookaan daldala garaa bahaa kana qabachuu barbaaddi buufata kana. Kanaaf Pooppiin ammoo inni barbaadu namuu matuma fiitiif deemes. Pooppiin ammoo went to the increase dabaluu barbaade his powers of reduce of the east west divisions of the church and hope that is knights would fighting Muslims to instead of one other. Kana jechuun Pooppichi ammoo abbaan amantaadha wanni inni loluu barbaade his powers reduce aangoo xiqqeessuudha barbaade. Aangoo maal xiqqeessuu barbaade dhiiru. Is east west division bahaa fi lixa jidduu division warri Byzantine Empire dha Orthodoxy ta'an kun Catholic dha inni divisionii kana xiqqeessuudhaaf loluu barbaade churches and hope that is aangoo isaa guddifachuudhaaf jechuudha. Knights would fight waraanni immoo Muslims instead to another kanaaf kana loluu barbaade divisionii kana xiqqeessuudhaaf hoping sa that is knights would fight Muslims instead to one of another kanaaf waliin lole. Many of priests irra caalaan abbootii amantaa and the monks went to maal barbaadan value and religious elitists wantoota amantaadha gartee Yerusaalemitti kan jiran wantoota amantaa kitaabota haa ta'u waccuuwwan adda addaa haa ta'u achi furtanii galuu barbaadde darasaanis wanni loltuutti hirmaateef. Kanaaf a large numbers of the pupils irra guddaan ummataatis wanni isa kanatti seeneef the expedition simply is aspect of the hardship of the living jireenyaatti hammaate irra caalaan isaanii liivis isaaniitti hammaate jireenya itti hammaannaan jireenya firraa fooyyeessuudhaaf dhiroo jireenyi nu fooyyeesse jaanii usanii yaa'amu jechuudha. It is not only religious zeal. Religious zeal dhimma amantaa qofaa miti jechuudha. Kanaaf crusade wanni inni gaggeeffameef namuu benefitiidha qaba jechuudha. Kanaaf the crusade is failed to the accomplishment is their main goalidha qaba. Crusade kanaaf the crusade is the Christians knights of the first crusades recaptured Jerusalem. Garuu kiristaanonni yeroo jalqabaatiif qabatanii turan crusade jalqabaa irratti but ta'ullee could not establishing lasting control over the area yeroo dheeraaf qabachuu hin dandeenye. 1787tti Jerusalem is fell to the Muslims is led to by the able leaders name of Saladin gartee nama cimaa Saladin nama jennuun nama kanaan bulte yookaan Eurooppiyaan maal jaanii yaaman Saladin jaanii nama isaa yaaman. In the third crusade led to by the Germanic Europe third crusade in Germanic European Frederick the second kanaaf Barbaros nama jennuunii fi akkasumatti King of the Richard the first maaliif hin jiru aanonnee leencaatiin qaba kan hin jiru Lionheart nama hin jiru fi akkasumatti kan England Philips namni jennuun Philips the second namni jennuun Augustus nama jeef yaamuun kan gaggeeffamtedha sadaffaan jechuudha. Takkaffaan qabatan takaffaarratti yeroo dheeraaf qabachuu hin dandeenye sadaffaan ammoo qabatanii sadaffaarratti Frankish kan Faransaayis hojjis akkasumatti Christians failed to retake Jerusalem garuu maal qabachuu hin dandeenye. After the negotiations eega gartee waliif galanii however Saladin tolaa walii galanii eega qabachuu dadhabani Saladin wajjin Saladin isa kam jenne repond them holy city of the Christian villages achi dhaqaati maal godhaa jeen city privilege hajjii teessan gaggeeffadhaa jeen during the fourth the crusade is the fighting the Christians is instead of the Muslims amma deebisanii afraffaarra wal loluu eegalan. Kanaaf crusade is help to the Venetians helps to the Venetianota warreen Itaaliidhaan deeggare northern Italy kana kan jiraatan marchands defeat to the Byzantine wajjin walitti bu'an afraffaarratti deebi'anii Byzantine wajjin walitti bu'an and the captured so located and the Constantinople qabatanii fuula warri Itaaliidhaa kun eeguu cufa isaan benefitii isaanii barbaadu yaan jarri kanaafuu jarri kun deebiseetuma Byzantine Empire hojjiusanii deebi'anii wal lolanii Byzantine afraffaarratti qabatanii jechuudha Constantinople. The impact of the crusades dhiibbaan isiin goote hoo maali crusadiin maal bu'aan isiin fidde yookaan kan jiru jechuudha. Crusadiin bu'aan crusadiin fidde maal kan jiru jechuudha as jalatti impact isa guniif jiru consequence jechuudha yookaan karaa biraatiin jechuudha.
خناف بوان سين في الدقة ما جولال خناف thought the Crusaders field of the kept the control of Jerusalem qabachuudha Jerusalem. These Crusaders did have significantly effects on life in gartee Crusading kun field to kept control godhuu hin dandeenye garuu immoo did have the significant jijjiiree jira jechuudha jireenya warraa Awurooppaadha. Trades increased dalii babal'ate expansions between cities and the borders and the Mediterranean Sea gartee gara citiidhaa fi Mediterranean galaana Mediterranean kana jidduutti maalti daldalli bal'ate. Western Europe is learning to how Western Europe gartee akkamitti doonii tolchuu dandeenya better ships doonii bareedaa akkamitti tolchuu dandeenya jechuudhaan gartee Crusadii kanarraa baratan. Merchants from the Venetian daldaltoonni warri Itaaliidha other northern Italian cities had the built large field of the transportations and the Crusaders waan gartee sababa Crusadiitiif jecha doonii jabaa tolchuudhaan meeshaa guddiif Crusadii walolan biyyoota Arabaatti meeshaa as bitachuudhaaf daldaltoota misni isaan duraanuu fadhii daldaltoota qaban jenne warri Veneetiyaadha wanta kana tolchanii jiran better shippii tolchanii jiran doonii fooyyaa later they used to those field to the carry on the trades itti baafatanii kan dhufan carry itti baadhatanii goods meeshaawwan such as sugars kanneen akka sukaraa kottoonii kanneen akka rice ruuzaawwanii fi within this middle east irraa itti fi'atanii dhufan kana tolchanii jiran kanaafuu gartee daldala warra jireenya warra Awurooppaadhaaf fooyyeessee jira Crusadiin the Crusades facilitated hirmaachisee ture money of the economy maallaqa money diinagdee maallaqaa fooyyeessee jira nobles warreen mootiidhaa and the kings collecting tax walitti qabatan from the peasant daldaltoota qotee bulaarraa in cash maallaqaan instead of the grain kana grainy bakka buusuudhaan to support the joinery and the holy lands. Hence, the peasants began to seal goods meeshaawwan gurguran in towns magaalatti gurguruu eegale qotee bulaa meeshaa earn to money maallaqa argachuudhaaf for their taxi maallaqa taxiidha. Kanaaf this practice wanti adeemsi kun maal godhe helps to ni gargaara it is undermines to the serfdoms in Europe gartee serfdom Europeadha. The crusade also the increase akkasumatti Crusade ni dabale revenue galii ni dabale prestige of monarch kabaja mootichaa ni dabale and the powers of the pope aangoo poppii ni dabale. Western Europe is made to more accurate Western European irra caalatti akka map kaartaa bareedaa akka tolchaniif egaa karaa Crusade san deemuudhaaf kaartaa tolchanii miti kanaaf kaartaa bareedaa akka tolchaniif isaan gargaara. Experience in the Crusades and the began to use of magnetic compass fayyadamuu eegalan to give direction isaan agarsiisuudhaaf galaanarra deeman waan taateef magnetic compass yeroo kanatti fooyyeessuu eegalanii jechuudha. Kanaaf Crusades also the increase dabalee ture. Course yookaan Crollistis jechuun west of Europe is new places in the east garte wanni ni dabale. Fedhii isaan baha fagoo baruuf qaban fooyyeessee fi jira sorry fedhii isaan baha fagoo baruuf qaban warra Awurooppaatiif fooyyeessee jira jechuudha. In the 1112 youngest of Venetian named the Marco Polo namtichi jennu warri Venetia daldaloo bare aboo itti taatee darmeetti waliin within this merchants fathers and could uncle eesuma isaatii fi abbaa isaatii wajjin eessa deeme Chaayinaatti deeme and stay ni taa'e there for many years waggoota baay'eedhaaf achitti taa'e it is essay barreessee jechuudha the wonderful sea of the China civilization jechuudhaan barreessuudhaan inni kunis kaka'umsa the voyage of exploration and the discoveryidhaaf gumaacha guddaa akka godhe gara fuula duraa keessatti waliin laallaa jechuudha. Kanaaf up he is returned to Venetians to the wrote of the book kitaaba barreessuudhaan egaa waggoota baay'ee taa'e wonderful of the China civilization egaa barreessee jechuudha. Ajaa'iba China qarooma China the Crusades and the travels akkasumatti Crusadoonni ni deeman Marco Polos and others result in the revivals of Europeans contact within the wider world addunyaa bal'aa wajjin the gumaacha yookaan the yookaan gartee contributions of the Marco Polos is the Western Europe is to gartee gara contact akka gootuuf akka addunyaa biraa wajjin wal qunnamtuuf gumaacha guddaa namtichi Marco Polo jennuun kun barreesse godhee ture. Those achievement gumaachi isaa kunis is contributed gumaacha gartee expansions of the capitalidhaa fi capital relationship early modern world keessatti akka argamu namtichi gumaacha godhee jira jechuudha. Kanatti aansuun ammoo medieval ages in Asian kan jiru jechuudha. Paartii Afrikaa keenya keessatti waliin laallaa jechuudha. Barattoota kiyya kanaaf nagayaan jiraadha. Isiniin jaaladha. Like godhaa, subscribe godhaa. Namoota maatii chaayinaalee keenyatti hin dabalamin chaayinaal keenyatti akka dabalan godhaadha. I love